وان فجافت أبان مرتاب هذا نما فوتو في التدوتا وصلب جرتو جزا ساركتا خران كنا مالا فوتو إراغوري إيمان نوغوتي صبر جري أرجمان كنمو ربي نغرغاري إيمان نوغوتي صبر جري إفتم بكالجين شني حاسدما هرمي غوغوسي طارتي قمام أكناف جراتو جرو في التمام خنر قمدو الردو النمام جالل ربي في تم ملايكة فنما راها جراتا جرو غندرما بايلما ربي تيم خالق البشري إيمانا نوبوتي صبر جاري مؤمن توت ربي قرآن دبتو ور نفسي يا ساني كتي قلفتو جزاكم الله خيرا ما شاء الله تكبير بارتي لي حواسني ججالته هند جتة في أم بارتي تجناجو جدة وما ركون كهو والله نشيدا أنا هدو حواسني جالتها أنا سيدو جالتها ربي مبيسنا عليه رسول توله أسو نشيدا له خسام بهين ولي قلتي نشيدان غافس نشيدان غا أمان تنا يرو أما بوجرتو دقيقة أفرشان نشيدا لين تهسن مو ni dheeratte akka malee daqiiqa 30 sa'aata akkana dheeratte nashiidaan san yoo akka ammatti nashiidaa akka amma baboo jirtutti hisaabamte nashiidaan kaasisa takkaa yoo xiqqaate daqiiqa 5tti odawee ol 20 way dayti so nashiidaa dhedheertuu san waliigala ustaaz Abdurrahman habba firii meeqa qaba waliigalatti waliigalatti albama 18 jira albama 18 albumni tokko ustaaza meeqa freemek nuti daqiiqa 60 baasna daqiiqa 60 qaboosan waliigala nashiidaaleen gaggabaabduun ammoo nashiidaaleen xixiqqoon gaggabaabduun gara 50 jira dhedheertuun tun ammoo albama 18 jira albumni tokko bar nashiidaa firii Udan lama ta? Udah lama. Lama ta. Saadera oga barreessitu mas akan macam jette nashata jani nashida nashata jani mata makamatti nashata tin shubbisu fi tin tabachu fi deebi'ee mas akkanatti yadal masaafaa qabattee yadala isaa saneen ittiin afaanii waraabachuu fi gootuu fi kadhaamsaa isee barreessitu dhaamsa barreessitu jira. Keenyaan sun amma irreedduun si nama keenyaaf nashiidaa raayyaan barreessee olaaltee nashiidaa dhedheertuun tun nashiidaa dhaamsaati. Amma ishee abdoo ishee si olaaltee nashiidaalee dhedheertuu duraan dalumsa raayyaa baan najjaa ishee si olaaltee usaazana si olaaltee nashiidaaleen dhedheertuun isaan dalagan tan nashiidaa dhaamsaati. Dhaamsa keessa jiru san akkanumatti nashaata waan masgiidaa dhageessee fi waan karaaraa dhageessee miti. Gatteessee dubbisteeti. Seenaa. Kitaaba sadii afur shan kitaaba hodhan dubbisteef kitaaba hornaan kana keessaa qatta dhohaa onlaayinii kanarra waa hedduu sarchi gooteet websaayitiilee kwaalitiin isaaniitii fi akkasuma soorsiin isaanii tiruu soorsi ta'an kanarra xiyyeeffatteet waan barbaaddu san barbaaddattee dubbistee kitaabban siiraa rasuulaa kana jalarraa eegaltee guutuuf fixxeet achi keessaa cuunfaa waa xiqqollee taatu waan argattu san fudhatta waan si hojii deemu jechuudha. mata duree arraan tana kaa'atte mata duree keessaa keenyaaf amma kaasta qiyyoo fudhatte guddisa ilmaanii jira. Hayaatul Islaam jiru Islaamni tokko kamii jiraata jira. Amma kaasa albama afuraffaa kammaan tana siniyyaa kun ammoo zulmii jira. Zulmii rakkoo akkamii qabdi waan jiru. Mata duree fudhatte kanarratti kitaaba baay'ee dubbiste. Kitaaba baay'ee dubbiste kana keessaa seenaalee adda addaati. Amma keenyaaf ati seenaalee saadoonaalee jettee deemu tana seenaadha. Seenaalee eegalanii Seenaadha. Seenaalee jette garuu seenaan gisee eegalte jalmarraa eegalte guutuufitu qabda. Sirri. Saa kan nyaatu. Paartii keessaa yaa paartii bakka sana hedduu seenaa waan hin jaalladhu bakka saadoo seenaa saadoo san nin fada nin jaafiinu saadeeraa waan san bakka sana. Hoggaa eegalte fitu qabdaa saa hojjis waan hin deemneef lammaffaa
Proogiraama kanarratti waan seenaan dheeraan sana hin mijatu nama taa'ee dhaggeeffatu malee amma seenaa maashixaadhaa yoo ilaalte seenaa maashixaa seenaa baabafii yoo ilaalte akkasumas seenaa haarisaa yoo ilaalte seenaa kitaabana kanaa ogaa dubbistu waan masgida irratti hunda dhageenya faarra hedduu wanni akkasiitiif maaliif hedduu dubbisanii cuunfaa dila keessaa harkatta waan ta'eef cuunfaa dila keessaa kasii harkisu harkatta waan ta'eef malee akkuma jettee mustee waan masgida irraa dhageessee waan akkama dhageessee waan qalbii irra dhufe barreessu miti. Nashiidaaleen mana shaaxaa yoo jennu nashiidaaleen gabaabduun daqiiqaa 5 tuni dhaamsa guddaa keessatti barbaachuu dandeessu akka daawwaattis itti fayyadamuu dandeessu. Amma isaan sun namni isiisan dhaggeeffatee hoggaa fixee waa'ee islaamirraa konseptii dila yooma zulmii irraa taate konseptii zulmii hojii wal qabatu san guutuusi daqiiqaa 30 osoo hin ta'in daqiiqaa 60 deemte waan ta'eef daqiiqaa 60 keessatti dhaamsa akkamiin keessa kaa'ee namni kun daqiiqaa 60 guutuu dhaggeeffachuu danda'a. Akkuma jettee magartee walumatti waan sammuu irra si dhufeen barreessa yoo jette nama ni dabbara nama kana. Namni sagaleen bareedu miti wanni dhaggeeffatu. Sagaleen bareedu waan nama dhaggeeffachiisu keessaa tokko malee waan namni dhaggeeffatu dhaamsa. Seenaalee wantoota achirraa fudhatee galuun qabaachuu qabu. Namni dhaggeeffatee kan akka deemuu qabu. Waan fudhatee galuun jiraachuu qabu. Waan fudhatee galuun san keessa kaafamu itti laffoo si feesisa. Saniif laffaatii waggaa guutuu itti laffaamee ni baate rasiidaaleen daddeertuun akkasii. Dubbisa waggaa guutuu dubbisaa turtee ni baate. Ibin waggaa barreessitu seenaan sun hanqina osoo hin finne kamittiin barreessa hedduutti yaaduudhaan baate. Maybe waliin lallaaquun taatu. Ordarii si eegdee sirnaan. Kaasa keessa lafa yoo ilaalte immoo adeemsa rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi makka irraa xaayif itti dhaqan xaayif irraa makkatti itti deebi'an rakkoo karaa san irratti isaan mudatte hunda tartiibaan akkasii geessaatti makka deebisa. Makka irraa baasee xaayif fidee xaayif irraa makkatti yoo jala deemtee jiraatte maqaasa keessa lafa irratti akkas ture. Waan akkana kana seenaa irratti waggaa xiyyeeffattee hawaasni eessa dhumti dhiiroo akkanuma filimaa tokkotti eessa geessi dhiiroo achi booda hokkam ta'a ammas seenaa maashitaa yoo ilaalte oggoo dura eegaltuu irraa qalbiin hawaasaa isa hojii deemaa deemti. Akkanuma filima san taa'ee ilaalu jirutti uummanni gizee booyoo agarta. Dura ati waan sun waan si dagamee uummata dagama waan ta'eef jecha ati si dagamtee amata guutuu cuunfitee walaloo san gabbuustee baastee akkaataa itti dhiyaattu akkaataa itti barreeffamtu waa hunda isaati wal qopheessite akkasitti adeemtu. Wow, amma nashiidaan takka yookiin ta maashitaa yookiin ta seenaa saadoo fa'aa tana nashiidaan takka guutuun gaa daqiiqaa 60 cuunfitee walaloo barreessitee yaadaloo itti guutee haga istiidiyoo seentee fudhattutti yeroo hagam takka ni fudhatti waggaa baatiilee hagam haga xumuramtutti hagam ni fudhatti takka. Wanni dalagu takka gizuma hundaa'u hangumaati sa'aa kanniteef hangumaati maas yeroo kanniteef takka waan bareedu dalaguu dandeessa. Makanya kaasita albama 60 joo kana waan kaasita sadii toofaa barreessiteeti cuunfaa isaa dhiyeessita. Waan kaasita sadii toofaa barreessitee san keessa cuunfitee dhiyeessita. Waan kana ta'eef jecha yoo xiqqaate sagantaaleen gurguddoon daqiiqaa 60 deemtu tun waggaa turuu qabdi. Lammaffaa waggaa odoo istuudiyoon seenne dura wagguu 20-30-40 waraabuu qabda. Fiyaadhiidha. Dura sagaleen kee waggaa bahu fakkeenyaaf amma sagaleen aan amma asii jootanii fi tanii waraabdanii dhaggeeffatan san adda adda ta'uu dandeessi. Maaliif ni beektaa? San akkuma ispoortii yeroo gootu qaamni kee tireeningii akka gootuun fudhachaa deemu san sagaleen keetis waan san fudhachaa deemti yeroo iddoo irra deebite. Yeroo iddoo irra deebitu hanga sagalee ta'e tana keessatti gooda qotattee akkaataa itti baatu hojjeeffattee wanni isii dura dhaabbatu hin jirre. Trainingi yeroo hedduu yedala sanii wajjin wal bartee fataa jettee atilleen if gadhiistee hanguma jechuu dandeessu. Qaama keenyaaf amma gizeen jedhuu fi gaafa san gizeen jedhu adda adda. Amma torbaan kana keessa trainingi itti godhutti hin jiru. Gizee san ammoo baatii guutuu fa'aa baatii 5 fa'aa walitti dhaabee osoo irra deebi'ee waraabu trainingi godhu akkaataan itti baasu kana constant godhee waan hin jiruuf constant liidaa waraaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaa barreessuudhaaf yoo xiqqaate baatii 5 ol 6 ol si fudhachuu danda'a. Yoo dhugumaan hin dalagatte jechuudha. Barreessuun ulfaateetii miti. Walaloo barreessuun ulfaateetii miti. Walaloo wan nashiidaa baatu keessaa waa lamaatu ulfaata. Nashiidaa baasuudhaaf. Yaadala sirriidhaa argachuun baay'ee ulfaata. Mata duree irra barreessitu. Mata duree amma hawaasa quuqu jirtu. Rakkoo hawaasaa taa hawaasni gizee gabbee rakkoo xiyyaraa dubbata jiru quuqaa hawaasaa ta'uu qabdi. Mata duree san argachuun hedduu ulfaata. Waa lamaan kanaa ulfaata. Walaloo barreessuun ulfaatu.
يدمو وان أكان وان سنبري تشرا وان تفيدلني سنون فا ولا ما كان يوني في بري تشتير كتة أتيجي بودا دام سخيس خاطر دندس يدل أركتة متى دوري أركتة وان كان كرمت تسيد وان كرت بري سبته دام سخيس خاطر دندس هواسن لبود دندي فتاة ما شاء الله وانا جايبات ايغا البموتا سديت يول استاذ عبد الرحمن كوبيس مسميت بره تولي اسكيسا نشيدالي تيلا دنخيسا تيجسي مي تاواس نجالتو سيمي استاذ يوخيم منشد عبد الرحمن نشيداتم حالا جالت تساغ ساغا نمو تخان هاتينيس علمو الرجالتو قبدي نمو نشيدا كيسا تجالتو قب آتي تم جالت حالا تيرو هند جو اللي فيتو في جالتو تن نشيدالي تيغيسا هندو تك كيسا هند جالجيست تي دلي ساد اللي ستي تول هواسا كيسا فلا تمالي أنمدان جالدا برادر سومتا كيسين جباسو وصون إنجالا نمتا كدين باسو garuu deemee tommanni irra jaalatee hin jaaladhaanis tommanni irra jaalate albama wayya keessaa hommanni akkaan dhaggeeffate ammallee akkaan dhaggeeffatu jira ammaallee albama reefu isin hin jeessan arjummaan kennumu rabbi nu gargaari imaana nu guutii sabriin nu jaari kajoo kana ummanni hedduu dhaggeeffate hedduu jaalateesi dirqama atileen deebee miizaana gaa ati abbaa baasellee ummanni deebee garuu sanatti miizaana sitti farkaa qofasi. Sirree karaa sitti. Amma fakkeenyaaf raayyaa gaafa kaasita 20ffaa baasu inni waggaa guutuutti laffee qabaasa kaasita 21ffaa ture. Garuu kaasita 20ffaa kana waan seenaa Abdallaa fa'a Muawiyaa fa'a. 20ffaa. Torbaan lama waan hin geenye keessa barreesse. Isee garii wanti akka waahiiti gaafa sii baatu qabdi. Kaasinni namata guutuutti laffee baheerra kaasa biratti acceptability isaa kan guddate 20ffaa. Inni immoo 20ffaa kana xiqqashoo uummataan fuuldura hanga ramadaanni seenuu uummata hangaan guddaa kaniin namata guutuutti laffeetti as baasuu jeeti isa kana gaddisi. Gara ayyaadhaan raasinni reekuun kanaarra bare ambiraan jira. Kanaarra bareedaa 20ffaa kanaatu irra hawaasa bira fudhatama harka ta'ennaan ati hin beektu jeen wal karaa ture. Bodarrammoo miidiyaa irratti amata hedduu booda kaasa keessa kam jaalatennaan illee 20ffaan jaaladhaa jeetu. Yeroo san keessatti immoo yeroo sila duruma san keessatti 21ffaa irra jaalata. 21ffaa san keessatti wanni inni asee dhugaadha. Garuu immoo uummata biratti haalaan 21ffaan hangana qabachuu osoo hin ta'in akkaan uummata biratti qalbii uummataa fuudhe 20ffaa. Saniif izee dalaydoti si bareedeetuma dalaydaa. Bodarrammoo hawaasa biratti akkaan fudhatama haa qabu gizee ganda keessa deemtu hawaasa keessa deemtu akkaan dhageessu hawaasni yaadarra kan sanis birattis fudhatama harkataa deemu. Ta seenaa maashitaa faa'oo kaasita kam keessa isti ture? Albama sadaffaadha. Allah yaa Rahmaan yaa Baarjummaa نوته يا ربي تسنمما الله يا واحد الصمد فرينكو قداني نصر بربادو خيرين دبفتك انترانيدو ألبما جوتري ألبما أتشخيصت اللي سينا لي باي جرا سينا رسات جرا سينا ماجتات جرا سينا لي أبا بكري تجرا كاتا أبا بكري برسولتي مدينة جدية من هنقم تككو جالا سينا خونس جرا أسكيزت اللي سينا لي باي داركت ما شاء الله ألبما أفرفتي يعني ألبما كان دقي فتمرة تونو رجيتي يعني yoo kankara dhumatti yedaroosaa goonaa yoo sitti tole immoo ammallee islaamii jette natti tola yoo kankara booda goone yoo ittis taafii itti aantu jenna. Adee bodarra goonsita. Okay. Tole osuma akkana jennugaa Ustaaz Abdurrahmaan yookiin Munshid Abdurrahmaan karaa injiinaratti kaseen karaa injiinarummaa kana egaa seenaa ta'e haayiskuul xumurreetti dhaabne karaa yuunivarsiitii irratti amma kaseennu mega yuunivarsiitii yeroo seentu yuunivarsiitii eessaatu si gahee yeroo jalqaba yuunivarsiitii seentu achitti simannaan akkam ture
achi keessatti hoo maaltu si qunname gargaarsi alaa si ergamoo namni si gargaaruu fi kana mee haala yuunivarsiitii keessarraa nu taphachiisi. Ani yuunivarsiitii Maadanur mana barnoota madrasaa Maadanur irraa yeroon kutaa 12 fixadhee akka takka qalbiin kiyya Finfinnee na jaallatti Finfinneen guute haa ta'u malee akka lammaffaatti Jijjigaan guute afaan Somaaliitiin barachuu akkaan jaalladha. Afaan Somaalee barachuu afaan adda addaa barachuun fardha beekayatti afaan Somaalee barachuun qaba jeen Jijjigaan guute yoo lammaffaa irra taate jee haa ta'u garuu Walaayitaa Sooddoon na dhufe. Walaayitaa Sooddoon ani hedduu sodaadhee Direedaa keessa namni Direedaa guddate karaa baasanii guddate hedduu gara Dabuub kana gisee jaan akka waan ilaalcha addaa tokko jira. Ummata TV irra laalu tokko fa'aa ka'ee boon nama jiru nama sodaachisu. Akkas ilaalcha hamaatu qalbii keessa na jiranii sodaadhee deemu. Jijjiirachuuf hedduu yaaliin godheen ture Haramaa Yuunivarsiitii dhaqee yuunivarsiilee Haramaa na jiramu qaba hedduu yaalii godhee naan milkoofne. Rabbi waan godhu san qeerumaaf godhaa garuu bodore Walaayitaa Sooddo Yuunivarsiitii deemeetiin baradhee. Walaayitaa Sooddo Yuunivarsiitiin bifa bareedaadhaan na simatan garuu kaan eegee miti. Yuunivarsiitii yoggaa jaan uummata barate uummata sammuun isaaniitis akkaan ciccimaadha. Namni yuunivarsiitii jiru kun hundi isaaniitu nama sina siraata qabu, nama naamusa qabu, nama uummata tokko uummata hawaasa uummata guddina waa barate tokko akkasitti yaadaa ture. Joollu mata ka hawari ganna kamte gizeen laalu gizeen dhaqu xiqqoo haalli natti tolu dide gizeen dura dhaqu. Ani Direedaa hin dhufe Direedaan tun madrasaan mootummaa manni barnoota mootummaatis madrasaan islaamaatis hundinuu ijaaba uffatti dubartiinis. Hawaasninis akkuma jirutti ijaaba uffata magaalaa keessa gizee deemtus. Carraan hedduu dubartoota qullaa deemu harkootis hedduu ulfaata. Hin jiru. Hawaasa kana keessa guddanne miizaana keenya gama takka ture. Itoophiyaa waan jaamutan hunda akkas seena. Akkuma jirru san akkuma Direedaa san na fakkaata ture. Ogaa dhufu isa baalan adda gama dhugaa dubbachuudhaaf. Akka jirutti dubartoota qullaa yaadu. Dhiira tanaas sanuma akka garte taatu. Simannaa bareedaa nu godhanii nu simatan jennee nullee isaan garuu fireeshii dhufe jedhanii fireesh maqaa jahuun nu arrabsitu. Ka fireeshiin seente yee foogii gubbaadhaan nutti lallabu nutti ifu. Uummata akkamii dhufee amma gaachuun hin baalageessuu dandeessa yeroo dura rabsan jechuudha. Ati walumaa gala ilkaan dhufe ijoollee jamaatii jira. Jamaa qabdi yuunivarsiitiin hundi. Barataan tokko akka dhaqeen jamaan eessa jira yuunivarsiitii gaafachuun dura osoo hin baareen akka fayyatti jamaan eessa jira jee gaafatee gara jamaan maquutu irra jiraata. Ani yuunivarsiitii keessa barnoota amashan ture injinariingiidhaan bahee sina siraataan naamusaan akka gaariitti barnoota fayyarra cichee warra keenya keessaas hatta ganduma keenya keessaa illee namni yuunivarsiitii waan hin jirreef ani xiiqii yookaanuu ijaa naddagamtu bahuun qaba ta'uun qaba waan waan naddagamuuf qabxii bareeddus fiduun qaba jechuun waan naddagamuuf barnoota fayyarra cicheen baradhee akkuma isin warra keenya keessa yeroo sanatti namni yuunivarsiitii irraa bahee hin jiru maatuma teenya keessaa jechuudha. Maatii teenyaa miti gandaan itti adda keessaa illee hin jiru waan kunis hedduun addagama maali nuti barachuu qabna wanni jiru qalbii kiyya keessa na jira. Sababa sadii barnoota fayyarra cichee barnoota fayya qabxii bareedduudhaan akkaan bahuuf ijoollee teenya achi jirtullee jabeessuudhaan nuti uummata barnoota ta'uu qabna jechuu qalbii kiyya keessatti uume barnoota baradhee barnoota fayyada. Bifa saniin xumuradhee garuu mudannooleen yuunivarsiitii keessaa isummaan laayif jaaniitii yaama warra yuunivarsiitiidha. Laayif jaanii. Laayifiin akkam turte? Laayifii yuunivarsiitii jiru addaati. Dhugumatti jiru yuunivarsiitii jiru addaati. Ammas Itoophiyaa xiqqoo jaanii. Ani yuunivarsiitii keessatti barnootaan barsiisaa jala taa'ee baradheerra waan hayaataan achi baradheetutu irra guddaa. Miizaana kiyya biyya keessa jiru tana keessatti miizaana wal qixxeeffachuu danda'a. Namni tokko amma kanuma Harargeetti yookaan Gondaritti dhalatee guddate tokko
osoo biyyatana bulchi jaanii ni bulchuun danda'atti fakkaatu. Maaliif miizaan isaa gama takka yakka ta'a. Asitti Tigree ija laalluun qabna akka bahaatti Tigree uummanni Tigree uummata akkamii uummanni qimaanti uummata sabaa sablammoota kana hunda haalaala dhageenyu kan akka waan addaa takkatti warra laaluu jira. Uummata kana hunda bakka takka jiraata. Nyaata tokko wajjin nyaatta. Barsiisaa tokkorraa wajji baratta. Gambeella, Beenishaangul sabaa sablammoota Itoophiyaa keessatti jira jedhamu kana hunda hagarii akka bineensaan laalaa turte hundi nama si caalu ta'uu argita. Dubartoota kanaan gaafa duraa gisee ilaalu hoggaan dhufu dubartoota qullaa yaa'u habar qullaa yaa'u jeegaa akkasitti maasirra si fakkeessuun hundatti ulfaatu akka nama diin tokkotti dubartoota qalama gaffudhattee qalamni duraa bu'e siyaamtee si kadhattu naafuu diyyette. Innaa qullaa deemuu irraa jechuun isiif hin mijjooyi. Dubartoota kana wajjin baranna. Hundi dubartoota kana mataan isaanii irra hedduun jechuu dandeessa. Waan biraa mataa kana dhaawatanii kaan duuniyaa mataa kana dhaawatanii kaan gaarii feesa isaanii kan osoo hin ta'in kabiraa dhaawatanii kireema kana kan isaan dibatan addaa nama natti hin fakkaatan ture. Osoo hojii jiraannu akka namaatti nama yaadu ta'uun isaan kunis. As irra hedduun dubartoonni kun hundi dubartii baalagee na fakkaachuu turte. Dubartoota kana keessaas baalagee qofaas akkan ta'in dubartoonni qullaa deemu dillituun akka nama baasanitti hoggaa ija baasanii ilaalte hundi baalagummaa dalaggeessa fakkaata. Hayaata akkaataatti jireenya biyyatti itti guddatanii fi haala jireenyaatu isaan akkasuma godhe malee baalagummaa dalaguu kan ta'in qullaa deemuun sunis. Dubartoota qullaa deemtan keessa takka osoo dhiira takka hojjettee ilaalle barnoota isii naamusaan taafee xattuus akkanuma jirtu. Amata 5 achi ture keessatti dubartoota warqii fuudhaa ture dhiira caalaa. Kaayyoo manaa baateef malee waan biraa takka osoo ilaalle barnoota isii irra ciccitee habarattu akka jirtu akkuma namaatti tayaaddu akka namaatti yaaddiyyee recognition kan nuuf ture ani kafayyatti. Gan akkasumatti osoo qullaa suma deemtu uffanni isii akkasii sina siraata isii qabattee naamusa isii qabattee adeemsa isii sirreeffattee sirnaan kaayyoo isii irratti xiyyeeffattee tan barattu kumaantama akka taate warri baalagee yoo jiraate san gubata akka taate kunis sinaaf gala jechuudha. Akka islaamaatti garuu dhaamsiniin qabu dubartoonni islaamaa hoggaachi dhaqan biyya tana baalagummaan dalagan malee yoo baalagummaan ta'e malee barachuun hin danda'amu akka waan jedhuusa. Ati akkasii ni danda'amu. Saniif hanqinni barattoota islaamaa hedduu xiqqaadha. Heddummina akka biyyaa qabnu miliyoona 80 yookaan parsantii 80 kan dhiyaatu taane achi keessatti garuu parsantii takka yookaan 2 taana. Hedduu xiqqaa lakkoofsi musliimaa. Isaaf dubartiin hin jirtu. Kunis garuu hanqina hedduu nama dhagahamurraa waan hawaasni keenya sammuu dubartootaatis ta'ee sammuu dargaggootaatis jijjiiree xiyyeeffannaa irra kan namuu qaburraa jeetii yaada. Laayiviin jiru kanuma ture. Galatoom reefuu egaa ijoollummaan kee yeroo haasofnetti faamiliin ta'e keessaafuu abbaan kee barumsa saayinsii akka barattuun fadhu ture yeroo ati yuunivarsiitii tana gaa seentee xumurtoo baabaan kee maal siin jee miira akkamitti dhagahame yeroo eebbaatii kee kana. Yeroo gara yuunivarsiitii deemu iddoo rakkadhee ani madrasaan qaraa ture abbaan kiyyaas madrasa qaraatti barnoota madiin qaraan na beeka. Yeroo ani yuunivarsiitii deemuu ga'u kana kaasa kiyya albama takkaffaa baasee lammaffaas baasee sadaffaas baasee jira afuraffaas baasee jira. Abbaan kiyya na dhiisee bakka amma maaliif na dhiisa? Kaasitoonni kiyya kun afranuu hawaasa bira jaallatama harkatee hawaasa keessatti illee manatti illee ifiifisne dhaggeeffatanii biyyilleen dhufteeti mucaan kee maashaallah jedhanii hamilee isaaf kannanii abbaan kiyya amma jechuun na qorachuu maal qara'aa eessarra mucaa kiyya kun jechuu bakka tana bira kutee jira. Bakka jechuun fi gammadee waan silaa yaade sana harkatee du'aa naa godhu yoo ta'e malee ana na qorachuu bakka akkam jirta waan akkam baratta ganda kam galta. Je'ee barnoota na qoxaxaruu san dhiisee albamni kiyya kun xiqqishoo waan sanarraa laaffise waan abbaan kiyya na qoxaxaruu san jirta.
Yeroon deemee yuunivarsiitii qaroo kanaas inni kuma waan hin madrasaa qarootti fudhachuu ni mala. Naas hin gaafanne. Waan inni barachuu jiru hundarraa gammadaadha. Bakki inni nan deeme sun bakka akkasiitii fi bootaan taane ta'us hin beekne inni qorachuu bira kutee jira jechuudha. Sanitti hin jalaa bahuu danda'e. Haa ta'u garuu maatiin teenya waan si himurraa ammallee namoonni akka fayyaa hedduu waan jiraniif. Maatiin tiyya hawaasaan barateen irraa isin jeen ture. Nama yuunivarsiitii qaruuf waatu barbaachisa waan jiru beekan. Saabuna haa ta'uu, nyaata dhugaatii haa ta'uu, waan wayii hin bitatan haa ta'uu, kana hundaa'uu hangaan danda'u takkatti garuma adda addaatiin tartiiba goggoradeetumaan barachuu. Sanii gara abbaa fayyaatiin isa jira. Egaa maashaallah yuunivarsiitii waggaa shamboota injiinarii dhufamtee I think interview tokkorratti akkan dhagee akkuma achi baateen daarektii kara bultii seentee yoo dogoggoruu baadhee egaa maaliif ustaaz Abdurrahmaan akka yuunivarsiitii ba'een kara bultiidhaa maaltu si oofee yookiin immoo teessee hojii mootummaa hojjettee ture moo akkuma jette achi baanaan bultumas seente yaanni bultii akkamitti si dhufuu danda'e waa'ee kanarraa mee? Waan tokko ni karoorfatta. Barataan tokko waggaa baratu jaalaltii gara kutaa 10 kana waggaa geessirraa eegalee shariika jiruusaa filachuun eegala kaferee hojjechuudha. Rabbi eenyu hojii waliin barataan ammoo kutaa 10 geenyaan 11 12 yeroo kana keessatti illee shariika jiruu barbaada. Irra hedduun ijoollee teenyaa kutaa 8 bira gisee qottee gara fuudhaa deebitee barnoota murti. Gariin gara kutaa 11 kanatti yoo akka naalee nasiibni toleef ta'e bakka tana biraan kuttu irra hedduun ijoolleen Oromiyaa keessatti. Ani ganda giseen dhabu biyyatti hiriyaan ta'etu ta'e taan fuutee namaan jaalamne. Anammoo kaayyoo keessatti barnoota fixadheetiin fuudha waan jiru sammuu keessa kaadheetiin ture. Barnoota gaafaan fixeen fuudhaa jechuun tun ijoollummaarraa na keessa jirti. Akkaan barnoota fixeen fuudhuun gawaa waan jiruun karoorsa. Gaafuma dargaggummaarraa. Asittiin si qaba amma dhiifamaa. Akkaan barnoota fixeen fuudhuun qabaan pilaara keeti karoora keeti. Yuunivarsiitii irraa baate haadha manaa kan ta'etan yuunivarsiitii wal beeytamu. Achi baatee faamilii si qopheesse moo saahibbanii si qopheesse moo bultii keessa eefa seentee gabaabduma jaalatte moo osoo bultittiin seeniin jaalattee fuute kan adda nu baasi bal'inaan nuyi akkamitti fuudhuu dandeesse? Gaariin kenna galee. Tana yaadistee waati? Tana bakki murteessaa amma bakka tanatti laa. Bakka tanatti. Ikatana fena amma. Amma gaa warri ustaaz hin qabdii fi hin qabdullee asumaan adda baafannaa irra guddaa gaa darasaa fi sheeka jaalatti hin qabdu beenaa mee itti nufu faafsa. Jaalatti kan maqaa reetti irraamtuu godha. Kareni un karane malik jaalala. Jaalala san un karane. Jaalala osoo kitaaba lama sadiitiin dubbisin osoo kitaaba abbaa quraanitiin dubbisin kan inni jaaladheetti. Jaalala kitaaba wata dubbistee jaalatta malee qabatti jaalatta. Meegaa tawarran qareenii dhageenye tawarra kitaabaa tana dhaggeeffanna gaama. Naya Ustaz. Jaalalti ani akkuma nama tokko jaalalti nama tokko qabdu sheekaas ma qabdi abbaa dhiirtuu si qabdu namaaf saas hin beektu nama qabdu.